ምንድነው ቢቶ ምራን ጀቾ ይወት እኮ ከሰዓት ተኮ ዩንጌኝ ወለካ ሰዓት ከነጫለ ሄደ ሼር ነረጉ ነው ሰ ሃሶይኔ ጥሙሬ ጀር ነጅርት ደመላ ምንም ንኩን እሺ ማለቁ መከና ኦሶ ነጅርቱ ነህንጅርቶ ዋኪ ጀዳማ ማለት ሱኒ ሳናን ጀዳም ኦሶ ማለቅ ይረጅሩ ዋከተ ደማለ ሃናን ጀዳም አከሚት ኦሶ አኒ ነጅርቲ ንንዴ ቢስና ወሊ ገለ ረጀዱ ሚዲያ ረባሴ መቃኮ ኢጀው መታፎ ነቡስ ኤገ ጎደ ኢኑምቲ አከፈሉ ተሪ ደሞ ነtti dubbatte dogogora ana olbe dubbate yede akkuma dura suura ki olbaase background godate dubbate san background godate dubbate mallaqa mucaa kana deebisaaf mallaqa mucaa sila kale gara ture yaari jijjire kale singalle adda singalle ingalchulle gara fulduralle age inni olbahe anatu bade anatu balleesse odo isi wali galle amanne okay wali jenne olbahe anatu saati isinnaan jette eeguu dhabee dubbadhe suuraa san akkasuma kaawate hawaasa dhejaa foona buuse kana dhiifama gaafachuu tarii dammoo innumti kafalu warra isa waliin harka ol bahee asirra cabacabaaru kanaan jechuudha. Keessa mucaan miskiina mucaa wanti ilaalatu hin jiru afaan nagaa wali haasaa turre sababbi tokkummaan dhimma foolootiif fuudhee ummata foona buusee hagana na haasofsiiseef yookiin hagana ummata waan kana na jechisiisee maali hadharraallee dabree in dubbadhu waa'ee kanarra duras waan gasti isaa seeneef har'a ol bahee dubbadhe hawaasni waan kana abaruuf wallaahi haganne ol bahee dogoggoraan ol bahee maqaa isii tuqe jedhee dhiifama oromoo guutuu inni jedhutti inuma hin kennamulle yoo inni gaafate ammoo maayikiroo sekendii takkitti waan hin kenne birrii mucaa dabarsa maaliif mucaa afaan walii gallee bara inni dhimma foolooti maqaa kee asirra bahee na balleesse inni maqaa kee na balleesse waan hin jirreen andammoo sodaa isaatiif hin kennu yoo inni dhiifama gaafatee ka'e malee waan si kabajuuf agetti tanaa si deebise Mr. Qaadi. Anamma wannan siin jedhu ijoollee warri siimatan kun nama meeqa seena gabaabumatti nama tokkuma nama lama nama sadii. Jarri lameenuu bar jara akkaawunti ergatanii bar mucattiin illee kaansil nagoose fiizaa bar ilaale mucattii isii waliin an xalabee fi gaafa guyyaa iftaan galgala seenti mucattii isii waliin xalabee madaabiin ijoollee bakka lamaan fidataa takka taafaan beektu tunummoo afaan hin beektu taafaan beektu sun saawudiirraa waggaa afur hojjettee galtee jirti bakka lama bakka takkatti ijoollee lama fidataa jirti awwal marraa fi taafaan beektu madaabiin tun uu jettee maraattee innaan kaansil goise madaabee maaliif jennaan sobee waan hin jirre madaamitti himee jechuudha dhimma isiin as dhufuu hin dandeenyeef sobee madaamitti himee kaansil goosise. Okay, ega cancel negotiate maal barbaada bakka abriike barbaada. Okay, jennee bara haasofne xumurree walii gallee jirra mucattiillee. Mucaanilleen risiitii account ergatee walii gallee bulle. Daqiiqaa 30 odoo hin gahin follow jecha video na baase. Isumaanuu haasa'eera bara. Otoo odoo isaa hin haasa'in isaa yookaan mucaa saniin qofa haasa'ee walii gallee cadhisee jira dhoomaa miti. Tokkummaa kamisa waliin haasofne daqiiqaa 30 odoo hin gahin TikTok irratti isaa arge. Eega innumtiin tuni anatu jabdu inni eessatti akka jabaateeru innumti haa beeku malee nun beeyin anjaba jedhee ol bahee suuraa kiyya duuba kiyya kaatee haasa'e akkanuma suuraa kiyya duuba kaatee dogoggoraan suuraa isii ol baasee haa jedhu yoo san hin jenne wallaahi billaahi addunyaa kanarraa haadhamaman hin kennu oromoo guutuu na dhagaya sababa tokkummaa birriin isaa lafarra harkifataattillee dhaga'a hin kennu haa kennu ol baheetiin dhiifama dhee salaatee na gaafatutti bar namni tokko yoo waakkatte yookaan hin kennu maaltu si galche dhimma kana keessa baay'ee ati jettee arrabsite malee kasila ol bahee waasiin jechuu qabu osoo ati mucaa abbichaa walii galtee isaanillee walii galtee ol bahee dubbachuun immoo kun hinaaffaa yookaan waanyummaa tarii hinaaffaa tariiti follow fi barbaada maqaballeessi namaatiin malee kun waakiin jedhamu bar sanuu hattuu naan jedha annaa miti kun birri mucaa ofii fedhee na kennan kiisii isaa gallee fuune Itoophiyaa deemee ofii akkaawunti irra filatee fedhee galche kanaaf akkasumatti ol bahee dhiifama naa gaafata. Yookiin hooleeyyi bas jala yaate afaan bantu waliin haa kafalu. Tanati ya dubbiin tana ala har'aa al deebileen dubbadhu gastii nama tokko sin seenu gastii kiyyallee yoo seene dhimma jireenya kiyyaa qofa dubbadheen ba'a. Anamma atillee kana dubbattee anamma akka tiyyattu kanatti nasabula waanan siin jedhu ati intala muslimaa tokko dhiifama asirratti garuu jecha yoo aartee waan tokko taateef jechaadha. Ani obboleettiin qabaa kuma kanallee jechaadha. Akka deengadda dubbii gaafas illee natu dubbii kana awwala ka dubbate mana abdii sanaa fi kan ijoollee keenyaa sana achirraa booda abdiiniif muktaarallee dhufanii ijoolleen keenya akkuma sanaatti argatanii qulqulleessanii ani bakka hojiin ture ammoo jechaadha hanga jiraattutu inshaallah yookiin hanga jiraattutu caala hanga turte kanarra jechaadha biizinillaahi
ammoo yoo la aaru leediste miira keessa garuu dhalte akka intala durbaa tokkotti akka nama akhlaaqa qabu tokkotti mucaa kanaan ijoollee kanallee haasasiiftee isa jarri birrii 700 800 miiliyoona tokko siin jedhan sanallee sunillee akkuma sana taa'aafuu shirallee haa ta'u waan barbaadellee haa ta'u kansaa isuma sana tokkuma isaati dhiise tokkummaa yoo amma fakkeenyaa du'atu jira qadaatu jira akka jireenya namaan galu kanaaf immoo funduraa fi biyya sana keessatti illee jireenya ajaa'ibaa jiraachuu kaata ammoo jiruun kun immoo gara miidiyaatti deebi'ee jira miidiyaatti waan deebi'ee fi funduraa furmaatatti waan ati dalagachuu deemtu hin beeknu sanallee dalagaa kana caaltu rabbiin siif kennu jedha akka nama tokko obbolaa keetitti obboleessa keetitti nama ilaaltee jecha kansaa kana dhiistee of qulqulleessuudhumaaf akkuma abdiin engada keessaa bahee ijoolluma fixatee xumuree jedhetti atillee akkuma sanatti yooti birrii ijoollee kana wajjin keessaa baasee maqaan sidii ta'ellee dhiiftee qulqulluudhaan jette maal rakkoo qaba. Fakkeenya manuma tokkotti illee keessee. Mister Qaadi bar abdiin fakkeenyaaf abdii fi riskiin dubbii tan ilaala amma tiyyaa fi abdii fi riskii wal bira hin qabu. Mikinaatu abdii fi riskiin ani birrii kana mucaan kennatee fiizaan barbaadu kan fiizaa kan hin barbaadu fiiza masanuu kana sali kan duraallee rijeekti ta'e birrii naa deebisinaan jedhe. Ka abdii fi riskii ammoo sagalee isaanii dhageeffatanii jirtan sagalee yuunarraa hin qabdu wal arrabsaniira sagalee keessattuu dhimmuma san keessattuu dhimmu hojii kana baasawee waliin nama buusa nama waliin haasa'anii jiran dhimmi kiyyaaf kasaanii amma garagara kiyya maallaqan fiizaan barbaadu maallaqan udee bisidhatti walii gallee sa'aatii irratti walii galle oduu san hin ga'in abbicha dhimmaa osoo hin ta'in ol baase mucaan otoo itti mee bar walumaanuu haasofnee xumurree erguma ol baasuu isaa hin oolle erguma ol baasee inni maqaa na balleessi amma mucaa qulqullaa'uun akkuma jirutti hawaasa maallaqa mucaa haqxi isaa homaa takka illee nan fayyadu birrii san nyaadheefis hin duroomu birrii san kenneefis hin iyyoomu waan rabbi ganama naa lallabe hin dhabu tarii mucaan kun bakka inni fideeru akka inni birrii kan itti fideeru isaaf rabbi qofa waliif beeku tarii mana gurguratan tarii liqeeffatan tarii lafa gurguratan haati yookaan itti rakkattee itti dheebottee itti beeloyitee mucaa kana biyyaa baafataatti ta'a maaliif jireenya ofii jijjiiruuf jireenya ishee kan har'aa kana irraa jijjiiree jireenya bareeddoo jiraachuuf biyyaa baafataatti mucaa kana wallaahi billaahi rabbi arraba kiyya na haa cabsu birri takka irraa jaan qabu birri mucaallee garuu amma hin kennu hawaasni kiyyalleen namni tokko barre odoo fedha waa fudhachuu qabaadhe yookaan fedha maallaqa kana mi'aa fedha kana birrii kana otoo barbaade hi amanuu bar na jirtii garuu hin kennu jedhaara sababni an hin kennineef immoo otoo dubbadhuu fi osoo sa'aatii itti qabanne hin geenne gurbattiin suuraa kiyya maxxansite dogoggoraan maxxanse haa jedhu ol bahee sa'aatii inni dogoggoraan maxxansedhe akkuma dheengade viidiyoo kiyya gasti keessa waraabamee dogoggoraan maxxansee isheen kana jetteetti jedhee sagalee kiyya yoo barbaade olaa baasuu ka isaan jedhee rutan maxxansutti ol hin kennu birrisan inni maqaa kiyya balleesse inuma hin kennin uuma ila qayaamama gubbaa gabbu'a malee hawaasa kiyya nan jaaladha nan kabaja isin hunda akka obboleen kiyyaati kutaa takkaan odoo isin hin qoodin garuu waan jedhe kana akka miixeetii la lubbuu kee morma kiyya irra cita malee hin dhiisu. Inni maaf osoo ammucaa miskiinummaan nagaa waliin haa ta'u ol bahee dogoggora kiyya haa jedhu achi booda. Tokkummaadhaan ji'a tokko waliin haasoftanii? Tokkummaadhaan ji'a tokko kan waliin haasa'uu jalqabde waa'ee birrii kanaa irratti. Lakki abboo ji'aa miti guyyaa lama akka bichaa waliin haasofne tokkummaa sanuu guyyaa lamansa anaa mucaa goolamnee dubbii xumurreeru kan waliin dubbannee kaa'e. Ka inni irratti dubbate yoo jiraate dhimma mucattiisanii mucattittu isa himata nan naa bilbila biiftuu si barbaadanaan jedhee meesenjeraan naa barreessinaan lakkoofsa kiyya ergee fi biitoo naa bilbila maaliidha jennaan micoo yoo itti si himata maaliif birrii akkana mee si maayyuu na ergi waasaappii siillee na ergi maqaa ishee ergi lakkoofsi na ergi na oona ergu lakkoofsi ishee mucattiisa mi'attiin bardheen gadda mi'atti afaan hin beekne winatti kennattee nakkeenitee kaatee hin barbaadu fiiza maayyuu naan jettee haga madaamiin taashiraa harkistee jedheen.